Haala sharafoonni maallaqaa guyyaa har'aa ittiin jiran jechuudha. Biyyoota kanneen akka Oman Riyaal, Indiyaan Ruupii, Ijipsiyaan Paawundii, Yemen Riyaalii fi Israa'el Shiqil, Bahreen Diinaar, Joordaan Diinaarii fi Saawudii Riyaal, Dubaay Diraam, akkasuma Kuweet Diinaarii fi Dabuub Afrikaa Raandii, Keeniyaa Shilingii, Jibuutii Firankii fi akkasuma Kaatar Riyaalii. Siwiidin kiroonii fi chaayinaa heewaan akkasuma Awustiraaliyaa doolaar, Kanaadaa doolaar, Ameerikaa doolaarii fi paawundi sterlingii, yuuroo, Swiss firankii biyyoota kan isiniif qabadhee dhufeetiin jira. Hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya. Nagaan lafaaf bakka jirtan isiniif abaay'atu isiniin jedha. Egaa akkuma beekamu namni mana koof yookiin immoo chaanala koo kanaaf immoo haaraa taatan immoo viidiyoo yeroo lakkisu akka isin bira ga'u sabskraayibii keessan oliirra godhadhaa. Akkuma kallattiin yeroo chaanala koo bantan yookiin immoo yuutuubii yeroo bantan kallattumaan isin bira ga'a. Darbee immoo akka hamilee guddaa argadhuu fi akkasuma jabaadhee yeroo hundumaa akka viidiyoo isin biraan geessisuuf laayikii naa godhaa. Hiriyoota keessan immoo fayyaduudhaaf yookiin gargaaruudhaaf immoo sheeritti godhaa isiniin jedha. Egaa biyyoota an amma isinitti hime kana kallattii lamaanan isinii fida jechuudha. Karaa baankii fi karaa gabaa gurraachaatiin jechuudha. Egaa akkuma beekamu sharafoonni maallaqaa biyyoota hundumaa irratti sadarkaa guddina maallaqa isaaniitiin gadi qaqannesanii argamaniitiin jiru jechuudha. Waliin ilaalla. Meeqa irra akka jiruu fi maal akka ga'e jechuudha. Tokkoffaa irratti Oman Riyaal ilaalla. Oman Riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 474.50 oolee jira jechuudha. Akkasuma inni itti aanu immoo Ijipsiyaan Paawundiidha. Ijipsiyaan Paawundiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 3.45 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Indiyaan Ruupiidha. Indiyaan Ruupiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 1.93 oolee jira. Inni itti aanu Yemen Riyaalidha. Yemen Riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 0.78 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Swiss Frankidha. Swiss Frankiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 234.81 oolee jira. Karaa baankiitiin immoo Swiss Frankiin tokko 193.18 oolee jira. Akkasuma yuuroodha. Yuuroon tokko karaa gabaa gurraachaatiin 214.78 oolee jira jechuudha. Karaa baankiidhaan immoo yuuroon tokko 181.7 oolee jira. Akkasuma paawundi sterlingiidha. Paawundi sterlingiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 246.62 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo paawundi sterlingiin tokko 204.97 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Ameerikaan doolaaridha. Ameerikaan doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 184.50 oolee jira jechuudha. Karaa baankiidhaan immoo Ameerikaan doolaarri tokko 153.91 oolee jira. Egaa akkuma beekamu jechuudha. Obboleewwan kiyya Joordaan irraa doolaara fudhatanii fi akkasuma immoo walumaa galatti Beerut keessa doolaara argattan jechuudha. Ameerikaa doolaarri isin argattan gatiin isaanii madaalawaa gatii takka waan ta'eef Ameerikaa doolaarirraa dhaggeeffatachuu yookiin immoo ilaalachuu ni dandeessu jechuudha. Itti aansuun Kanaadaa doolaar ilaalla. Kanaadaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 134.15 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo Kanaadaa doolaarri tokko 110.25 oolee jira. Inni itti aanu Awustiraaliyaa doolaaridha. Awustiraaliyaan doolaarri takka karaa gabaa gurraachaatiin 131.85 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo Awustiraaliyaan doolaarri tokko 109.32 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Turkii riileedha. Turkii riileen tokko karaa gabaa gurraachaatiin 4.5 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu chaayinaa heewaanidha. Chaayinaa heewaan tokko karaa gabaa gurraachaatiin 27.13 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo chaayinaa heewaan tokko 22.26 oolee jira. Inni itti aanu Siwiidin kiroonidha. Siwiidin kiroon tokko karaa gabaa gurraachaatiin 19.11 oolee jira.
akkasuma karaa baankiidhaan immoo Swiidin kiroon tokko 16.19 oolee jira. Inni itti aanu Kaatar Riyaalidha. Kaatar Riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 50.15 oolee jira. Inni itti aanu Jibuutii Firaankiidha. Jibuutii Firaankiin tokko 0.86 oolee jira. Akkasuma Dabuub Afrikaa Raandiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 9.38 oolee jira. Inni itti aanu Keeniyaa Shilingiidha. Keeniyaa Shilingiin takka karaa gabaa gurraacha 1.19 oolee jira. Inni itti aanu mootii birrii sadarkaa takka irratti kan argamu sharafaani Kuweet Diinaaridha. Kuweet Diinaarri takka karaa gabaa gurraachaatiin 594.84 oolee jira. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Kuweet Diinaarri tokko 493.17 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Dubaay Diraamidha. Dubaay Diraamni takka karaa gabaa gurraachaatiin 50.15 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo Dubaay Diraamni tokko 41.91 oolee jira jechuudha. Akkasuma inni itti aanu immoo Saawud Arabiyaa Riyaalidha. Saawud Arabiyaa Riyaalli takka karaa gabaa gurraachaatiin 48.81 oolee jira. Egaa akkuma beekamu warri Saawudii jirtan jechuudha. Sharafni gadi bu'aa adeemaatti jira jechuudha. Namoonni maallaqa keessa yeroo ergatan yookiin yeroo daldala gaafatanii 24-23 adii yeroo isiniin jedhani dursa maallaqa baay'ina keessan isin gaafatu. Namni maallaqa baay'ee qabda 23 adiitti gadi bu'ee jira. Baay'ee kan hin taane xiqqishuu kan qabdan immoo 24tti gadi bu'ee argameetiin jira jechuudha. 24 immoo 23 adii caala yoo ta'an 23 adiitu caala maallaqa keessan ittiin hirtu waan ta'eef jechuudha. Fakkeenyaaf yoo 5,000 qabaattan 5,000 baay'isuu 1,000 hiruu 23.50 jettanii hirtu jechuudha. Akkasuma immoo namoonni maallaqa xiqqishuu qabdan fakkeenya hanga 1,000 hanga 500 600 yoo qabaattan fakkeenya 600 yoo qabaattan 600 baay'isuu 1,000 hiruu 24 yoo jettan mashwaara yookiin taaskii namni kamuu immoo kan kaffaluu dandeessan jechuudha. Riyaala 50 dhaabbata namni kamuu kan kaffaluu danda'udha jechuudha. Egaa akkasuma karaa baankiidhaan immoo jechuudha. Saawud Arabiyaa Riyaalli takka 41.2 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Joordaan Diinaaridha. Joordaan Diinaarri takka karaa gabaa gurraachaatiin 259.83 oolee jira. Akkasuma Bahareen Diinaaridha. Bahareen Diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 485.26 oolee jira. Inni itti aanu Israa'el Shiqilidha. Israa'el Shiqil tokko karaa gabaa gurraachaatiin 63.22 oolee jira jechuudha. Hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya viidiyoon guyyaa har'aa qabadhee isiniif dhiyaadhe kana fakkaata jechuudha. Yaadaa fi qeeqa qabdan akkasuma gaaffii qabdan koomentii jala kaa'uu hin dagatinaa isiniin jedha. Turtii biraa yookiin immoo sagantaa biraan walitti deebina. Nagaan naa tura.